شهر الرحمة. أهلا يا رمضان شهر الرحمة والغفران. أهلا أهلا يا رمضان شهر الرحمة والغفران. أهلا أهلا يا رمضان أهلا أهلا رمضان. رمضان أسيكي مول مانو إيش قافين جلقبا أكاسيتي أكل كوسة هبشاتي بركم لما في كرشان كيس رمضان برنا يقول أكل كوسة هجرة رسول الله ميكافات كم تكوف إبا فري في فرتمي سدي أنت سازين فرتمي سدي وأنا شاكي تسلي وجراتي وافد فرتمي سدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جاء رمضان تنسينجي آمين والله بقى في نونجي. إيش قافين جلقبا كان يتي أكل كوسة هبشاتي وقا كومة كوفي كومة لما في كرشان كيسرة أكاسيت جلقب من رمضان برنا أكا هجراتو ميكافات جلقب Akka jiraatti waggaa kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii afurii mee? Shuur godhi Ani akkasidha. Atoo Akkasuma waggaa kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii afurii mire. atoo Akkasumas kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii afur. Baana baga isin hin isin hunda keessanii Amee walumaanuu baga waliin geenye jenna. gaafiin jalqabaa akkas jetti akka amma lakkoofsa habashaatti bara 2015 miti kan ramadaana keessa qabna akka awurooppaatti ammoo bara 2023 akka hijiraa rasuulatti meeqaffaadha Kuma tokkoo dhibba afurii fi afurtamii afur. Kuma tokkoo dhibba afurii digdamii afur. didamii kuma tokkoof dhibba afurii fi 24 Eewa. akka hijiraa rasuulatti kuma tokko dhibba afurii afurtamii sadii. kuma tokkoof dhibba afurii fi 40 Dhibba afurtamii sadii. baga ji'a ramadaanaatiin isin gahe Baga waliin geenye. gara gaafiitti seenaa gaafii jalqabaa akkasitti akka lakkoofsa habashaatti yookiin akka lakkoofsa biyya keenyatti bara 2015 keessa miti ramadaana kan eegalle akka hijiraa rasuulatti waggaa meeqaffaa keessa eegalle Deebisaadha. Akka jira rasuulatti kan eegalle gaafii qal'aalaan gaafii mataan cabsuma fidduse kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii afur. Kuma tokkoo dhibba afurii fi afurtamii afur. Kuma tokkoo dhibba afurii fi afurtamii afur. يا رمضان أهلا أهلا. namoonni sooma ramadaanaa niyyaa qulqulluudhaan sooman balballi jannataa takka ta maqaa isaaniitiin banamtu jiraadhan balballi jannataa sun tamin balbala jannataa 8 jiraami 8 takka ta warra sooma niyyaadhaan soomeeti sun tam maal jedhama Walaa beekuun Balbala Firdaus. Yaala Firdaus. atoo yoo yaalee malee hin beeku. yaale Inni bakka Firdaus makkanuma. eshi balbala jannataa keessaa takka ta warra soomeeti jedhan balballi jannataa 8 keessaa takka ta warra soomeeti jedhan maqaan isheen Boo nurratti argaati kan. Baaburrayyaan. Burrayyaan akkasii. Rayyaan maashaallah argatteerta eessa 8 balbala jannataa keessaa takka ta warra soomeeti jedhan maqaan isheen Baburrayyaan. argatteerta balballi jannataa 8tu jira 8 san keessaa takka immoo ta warra soomeeti sin maqaan ishee maal Rayyaan jedhamti. Baaburrayyaan maashaallah يا رمضان أهلا أهلا. Gaaffii itti aanu fakkeenyaaf ji'a keessa jiini bulii 30 qabaame mee lakkoofsa arabaati yoo lakkoofne yookaan 29 ta'a. 29 jechuun guyyaa takka garaagarummaa hin qabu 30 maa jennu. Asraa 30 yoo salaatte zuhrii meeqa salaatte ji'a takka keessa. Jiini takka guyyaa 30 qaba. Guyyaa 30 keessatti asraa 30 yoo salaatte zuhrii meeqa salaatte. 29. Guyyaa 29. Digdamii saddeet. Asraa soddoma. Asraa 30 salaattee bara zuhrii yoo meeqa salaatte. Zuurillee soddoma. Zuhriillee 30. Iyya. Keessa asraa 30 salaanna. Zuhrii yoo meeqa salaanna. Zuhurii Mee gaafii ranaalee Ramadaan nama ji'a tokko soomnaa miti walitti dhaabne ji'a tokko bulii 30 haa jennu. Bulii 30 keessa zuhrii 30 asraa 30 jiraami. Asraa 30 salaanne zuhrii yoo meeqa salaanna. zuhuriillee soddoma ka. Anillee akkasuma na. Soddoma. 30 sadii ji'a Ramadaanaa ji'a tokko soomnaa ji'a tokko san keessa zuhrii asraa 30 salaanne. Asraa 30 jalaanne zuhrii yoo meeqa salaanna zuhrii. Asraa soddoma salaanna zuurii meeqa salaanna? Soddoma.
Yaalii waan yaattee jira. Soddoma shuriidha. Soddomaan arganne. Mataan amma bulii soddomaaf walitti dhaabne soomna. Bulii soddomaa san keessaa asrii soddoma salaan. Miti asrii soddoma salaana zuhurii meeqa salaan? Zuhuriillee soddomuma salaan. Akkasuma soddoma wal qixa waan ta'eef. Hin arganne isin sadiinuu sooma ji'a tokkoof walitti dhaabne soomne yookaan guyyaa 29 ta'a. Bulima soddoma jennee haa fudhannuuti. Asraa soddoma yoo salaanne zuhurii meeqa salaan? Soddoma. Zuhuriillee soddoma salaanna? Yaa guyyaatti tokko waan salaanuuf asraa isa sanillee tokkuma salaanaa jechuudha guyyaatti. Kanaafuu soddoma salaannaa jechuudha. Qixuma asraa salaanne san salaanna. Keessa kanallee hin arganne akka walii galattam Ramadaan irraa ati maal baratta akka keetti? Jechuun Ramadaan jechuun ji'a kabajamaadha. Kan baradhu caala kan itti gara Rabbiitti deebi'utu irra caala jechuudha. Barakallahu fiikum rabbi barakaatu yaa يا رمضان أهلا أهلا. Mee Ramadaan irraa maal barattan? Khayri dalaguu, sadaqaa, imaaniin dabalama akkas. Anillee akkasuma khayrii dalaguu, sawaabaa dalagachuu kanuma. Ramadaan irraa wanni barannu khayrii dalaguu nama garaa laafuu ammallee qara duuna ta'e hin jiraa miti ammallee arjaa ta'uu waa baay'ee irraa baranna Ramadaan irraa. Maashaallah barakallahu fiikum yeroo keessan qaalii. Ramadaan irraa maal baranna mee Ramadaan irraa? Ramadaan irraa tokkoffaa waan akkanatti fakkaatutti zambii silaa namni qabu agartee ka duraanii of qaqqabu jechuudha. Jijjiirama guddatu jira Ramadaana keessa sirriimatti namni silaa rabbiin itti laafise ji'a kana keessatti waan guddaa argatee ba'a waan ji'a 11 keessa balleesse ji'a kana keessatti agartee araarama rabbii ofii gaafataa waan barbaadu kana keessa ufannoo godha jedhaan. Akkuma inni jedhetti ji'a kana keessa badii qara dalagaa marayyuu jechuun ji'a kana keessa waan toobataniif balbala toobate jechuun bakka karaa onneetitti. Jiini Ramadaanaa sooma qofaa miti yatiimaa araamila gargaaruudhaan ammallee ji'a nagaati waliigalatti ji'a akkasiiti akkana ibsina akka itti ibsinuu hin dandeenyu kana ol ji'a Ramadaanaa jechuudha. Barakallahu fiikum rabbi barakaa isin haa godhu ulfaadhaa galatoomaa. Ramadaan irraa maal barattame? Ramadaan irraa maal baratte? Ramadaan irraa wanni hin baradhu yaa guddaa yoo jiraate obsa qofa jecha maaliif ati nama jalaa dhokattee waa nyaachuu hin dandeetta beektaa garuu rabbiin jalaa dhokattee nyaachuu hin dandeettu. Kanaafuu ati wayita rabbiif jecha of qabdu san obsa. Ramadaan jechuun ammootu nyaataaf dhugaatii qofarraa of qabu miti waan jaalattu hundarraa of qabu waan ta'eef kanaafuu obsa si barsiisa. Obsa Barakallahu fiikum gaafii xumurreeta. Galatoomaa isin. Ramadaan irraa mee maal baratta Ramadaan irraa? Ramadaan irraa waa baay'ee baranna. Tokkoffaa Ramadaan jechuun ji'a 12 jiru keessaa wanta guddaa adda isa godhutu jira. Inni suni baatii wanni waggaa ji'a 12 san itti dalayde jechaadha gara rabbiitti itti ol fuudhamu keessaa tokko. Akkasumas ji'a khayriin isaa dachaadhaan sii deebitu jechaadha ka ji'a kaaniin adda. Ammallee ji'a quraanaati. Akkasuma immoo ji'a khayrii namni marti sadaqaa itti baay'isu rabbi jecha waa baay'ee irraa of qabdu jechuun Ramadaan jechuun bakka hin jiru ji'a bakka kana jettee ibsuu hin dandeenye jechaan qabuuf Ramadaanaaf. Ramadaan ji'a khayriiti. Ji'a salaataa, ji'a quraanaa, ji'a keessatti qaramtee ati baatu, ji'a khayrii keessatti dalagattee keessaa baatu jechuudha. Khayrii hedduu as keessa dalagattee bahuu dandeetta. Jiinni ji'a ajaa'ibaati jiinni Ramadaan. Baatiin Ramadaanaa jechuun baatii leenjii jechuudha. Rawdaa yookiin baatii leenjii waan baatii tokko waggaa dhufu dalaguu deemnu kan baatiin kan itti leenjiinudha. Sababni isaa immoo jechuudha baatiin tuni baatii rabbii laallakum tattaquun akka keessa rabbi sodaattanii jenna. Namni yeroo soomanu guyyaarraa guyyaa imaana dabalataa deema akkasumas guyyaarraa guyyaatti rabbi sodaataa deema. Kanaafuu baatii soomanaa jechuun baatii namni sodaa rabbi keessa argatu jechuudha karaa biraati. Maashaallah. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan namoonni gaafii garaagaraa gaafanni irratti deebii garaagaraa deebisaniirani. Amma immoo sagantaa keenya golabuudhaaf waan ta'eef deebii sirrii yookiin namoonni tokko argatanii faallaa wal jala waan ta'eef isa gaafii sirrii isin deebisaa jechuudha. Jalqaba irratti gaafiin hijiraa rasuulaa gaafii jettu irratti
waggaa 1444 soomaati kan jirru balbala jannataa keessaa 8 balbala jannataa keessaa warra soomeef banamtu ammoo baabur rayyaan jedhamti. Ramadaana keessa zuhrii meeqatu jira ka jedhu 14 ji'a tokko keessa 7 bakka 4tti qoodama. Jummaa 4 salaanna waan ta'eef zuhrii 26 salaannaa jechuudha. Jummaa 4 keessaa baasna. Ramadaana irraa maal baratta ka jedhu immoo namoonni yaada garaagaraa kaasaniiranii Ramadaana irraa wanni baratamu baay'eedha. Obsa barachuun hin jira, mistira eeguu danda'uun hin jira, of qabuu danda'uun hin jira, haraama irraa gara wanni hin baratamne baay'eedha. San isinitti guuttadha. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. يا رمضان أهلا أهلا رمضان